Wali rakkadheen jira abbaan manaa kiyyaa erga daa'ima godhanii warranii booda nagatee deeme gargaarsa keessa nan barbaada na gargaara na bira dhaabbadhaa isin jedha maqaa rabbiitiin. Eenyu? Boontuu. Boontuu eenyu jedhama? Boontuu Abbii. Ha? Boontuu Abbii. Boontuu Abbii. Ijoollee eessaadhaati? Salaalee. Salaalee keessa ganda kam? Gabra Gurraacha. Gabra Gurraacha. Biyya kana argee dhufte hagam? Waggaa lama. Inni si fuudhee si gate immoo eenyu nama eessaati? Arsiidha. Arsii kam? Arsii Qoree. Arsii Qoree. Maqaan isaa eenyu jedhama? Muusaa Faannoo Bicceessaa jedhama. Muusaa Faannoo Bicceessaa. Waliin jireenya keessan keessatti maatii waan baree adda si baase qabamoo situ maatii isaa beekamoo isatu maatii kee beeka? Anatu maatii isaa beeka malee inni maatii kiyya hin beeku. Erga wajjin jiraattanii daa'ima argattanii kaatanii maal siin jedhe si gate? Sin barbaadu daa'imallee hin barbaadu sillee hin barbaadu birrii sillee hin barbaadu daa'imallee hin barbaadu jedheenna birrii ittiin daa'ima guddisuu naa kenna rakkoo qabu jedheen. Ayyee. Firoottan isaallee itti ergee jennaan ishiillee hin barbaadu daa'imallee hin barbaadu birriillee hin qabu hin kennu jedhe. Hin kennu jedhee si gate. Ammas taa'aa jirta sa'aatii kana? Ani sa'aatii kanatti dura mana qabadhee taa'aa jira mana gabbayinaan jedhan mana kiraa waan hin kaffallee bayinaan jedhanii karaarra taa'atii jira amma bootee dhaquun qabu daa'imaallee wanta aannan hin bitu dhabeen jira mana kiraallee waan kaffaladhu dhabee jira. Egaa uummata kanaani waan jettu jedhiiti sagalee keellee nagahu. Akka nama laal akka nama laal faannoo argeeti itti fiigaan lubbu akka nama faannoo argeeti hin barbaadu. Hin barbaadu ምክንያቱም dhiira abbaan ta'an irra dhalee daa'imas gubee ofiis gubachuu hin barbaadu. Hoggaa lama biyyaa dhuftee hoggaa lamatti ulfoofti mee amma micayyoon sun hoggaa lama hirriba na kaaste geetaa misikirana viidiyoo micoota hirriba na kaaste. Agaraa uummata Oromoo na gargaara. Uummanni Oromoo ilabibti uummanni Oromoo gargaaru mee dubartuma ulfooftee na gargaara jettu gargaara takkaan keessan na agartani. Inde hin gargaaru lubbu hin gargaaru. Nuti isaa bantiniitiin kan cuqqaalannee irra gadi teenyu ko ilmoon akka ilmooti yoo wajjin rakkanneefani bar akka ilmooti yoo wajjin rakkanneefani bar kan qabadhee irra gattaa'ee jiru habibti hoggaa kudhamee kaf xurataa akka nama jaartii xurataa baatee cuqqaaladhee irra gattaa okko ilmoo dhuftee akka ilmoo wajjin rakkanneefan ofii kiyyaafuu nyaadhee dhugee hin bulle ofiifuu nyaattee dhugdee hin bulle mee ganaa erga dhufte hoggaa lama biyya Dubaay erga dhufte hoggaa lamatti hin kaabaloo jettee waraabdeetti guuttee uummata Oromoo na gargaara ta'uu ግን ila aggeeffadha yaa qimamoche yaa dubartii Tontu wajjin rakkachaa jirti daa'ima ishee wajjin ijaaran soolaaltu daa'imati yawaanan aanan obaasu dhabee karaarraa baasanii nagatanii jechaa jirtu mana kiraa kaffalan dhabnaan warri mana natti kireessanii bahinaan jedhanii na baasanii alan jiraa jirti inni garuu lubbuun nama bira hammatee ciisee jira ammayni. Lammata ka'ee isaan dhaabatini inshallah lammata ka'ee isaan dhaabatini amma inni nama biraa hammatee ciisa lubbu fiqirii godhaa jira siitingii godhaa jira amma inni hungachaa jira kan biraa ishiin garuu ilmoo ishee wajjin har'a barahaa kanaan akkana ala jirti jechuudha arrabbi itti farade gaa haadha biyyaa kan baateef birrii barbaacha ilmoo barbaacha miti ishii salaale inni kinoo arsii qoree jettanii arsii qoree yubeessa akka ta'e hin beeku maal gocha qoree bira dhaqxee qoree irra kortee qoreen itti seentee qoreen keessaa baate diqaalaa qoree baattee jechuudha amma mee maal gocha mee maaluma gocha hin jedhe bara hoggaa lamatti ganaa maatii ishiiti fuuyyuu waan maatiin ishii kafaleeyyuu birrii kuma biyaansama birrii kuma 80 kuma 70 kaffaltee dhufte biyya dhufte kanaan kaffalle liqaa liqeeffattee biyyarraa dhufteen kaffalle maal gocha dhala dhaltee maaluma gocha dhala dhalte ofiis rakkisanii ilmoo ofiitis rakkisan ijoollee teknolojiyaan tole kiniini bitadhaa erga sinteejisu sin dadhabsiise ani yoo akka kiyyaayi ani kanas hin gorsu paantii lama paantii sadii uffadhaa to maammadoo argita dheeffaa fiigaa jala fiigaa akka nuti fiignu kanatti nama gara maammadoon baheen bahu na fiigaa surreeti yoo radheeta fiigaa shiititi yoo radheeta fiigaa lubbu mikinaatu balaa natti dhufu barbaadu na fiigaa akka nama laal faannoo argeeti itti fiigaa lubbu akka nama faannoo argeeti hin barbaadu ምክንያቱም
dhiira abbaan ta'an irra dhalee daa'imas gubee ofiifis gubachuun barbaadu. Si galee dhiira abbaa ta'uu hin dandeenye irra dhaltanii tooyi daa'ima keessanis hin gubina. Dhiira abbaa ta'uu hin dandeenye bakka dhiirri abbaa ta'uu hin dandeenye guddisuu hin qabdu daa'ima dhaluu hin qabdu. Namni dhala jibbu hin jiru. Dhala maa jibbitanii hin jenne ko dhala rakkoo miti gin ta'uu hin jiru. Ta'uu biyya ormaatti bobannaataa daa'ima tanas maasa qaayyaati amma mi'amma daa'imni tun gubatte waan hin beekne addunyaan beeknetti dhuftee gubatte amma daa'imti tun addunyaan beeknetti addunyaa gubattu addunyaa raakamtu tanarratti dhuftee gubatte amma daa'imattiin si galee biyya kanatti immoo namni bishaan tana bitee sitti kennu hin jiru. Dacheedhaan duuta malee bishaan tana bitee bishaan tana birrii takka amma bitadhee dhufe birrii takka bishaan tun gubadhee tanaan paaradoolii ittiin liqimsuudhaan bitadhee dhufe birrii takka namni bishaan sii bitu hin jiru. Obboleettii ilmoo keessanis gubdanii ofis hin gubinaa. Fedhiin akka abbaan taate nagooti malee akkanaan ishii godha ishii taate malee akka ishiin nagooti mala abbaa ishiitiif taate bonaa gad jirti. Ende akkaman ulfaamaa. Ende maalani wuzzifaashidha kanatti ulfeessee deemu. Wuzzifaashidhaan jedhe baran koontiraataan harree ribbiitiidhaan kanatti ulfeessee deemu. Abbaan fedhe kanatti ulfeessee kan deemu. Ende harree ribbiitiidhaan rabbiin fudhateen kanatti ulfeessee deemu sun. Rabbiin fudhateen jedhe rabbiin fudhatee. An callisaniis manumatti ulfeessanii deeman. Amma maal goote ishee daa'ima tana maal goote eessa fuutee galte? Akkam taate ishee gara biyya galoo tikkeetti ija namni sirraa kutuun jiru. Biyyatti galtee maal goote? Eessa laayiti biyyatti galtee? Mootummaan nurraa fudhatee guddisu amma kana. Ilmoo keessanis gubdanii. In kennu edhen in beeko edhen in tolchere ota henne guyyaa takketti bichaatti dhaqe maal agoore sin beeko afaan guute haraa kamtu kaashin hojii ini dubartii mee ofiin taane tanamu besma dubartiin ofiin taane dubartii yumit sigalee lubbu oftay jillet oftay iyyuu danda'u har'a iyyuu danda'u eenyu micayyooni kinaatana lubbuutiinoo har'a iyyuu danda'u mataana dhukkuba akka malee viidiyoo sini gallakkiseera tiktoka guddisha irratti mataana dhukkuba har'a tiktoka guddisha amma isa ta'aa jirta sa'aatii kana jedheen viidiyoo kana sa'a tokkoon dura waraabame ለወንድምሽ አመቱ ሙሉ ልትሰሪ ነው ወይስ ለእናትሽና ለአባትሽ እድሜ ልክሽ ልትኖሪ ነው እንዴ? ሰውተነ ስራ ፍጠሪ ሀቢብቲ ስራ ወንድምሽ ማገዝ ካለብሽ ስራ ፍጠሪለት። ስራ ነው መስራት ያለበት። ከዛ በተረፈ መብላት ለእናትሽ 1 ኩንታል ጤፍ 2 ኩንታል ጤፍ ብገዢ ሌላ የሚያስፈልጋቸውን ብገዢለት የ1 ወር ደሞዝሽ ነው እንዴ? ቤተሰቦችሽ ለመርዳት የ1 ወር ደሞዝሽም በአመት ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብሽ። ሌላ ምንም አያስፈልግም። አታሽቃብጡ። ለየትኛው ቤተሰብ ለየትኛው የሚደረገው ለሚዝናኑበት ዱባይ መጥቶ እንዲዝናኑ ወይስ የት ሊሄዱበት ለሚበሉ ለሚጠጡት ነገር ደግሞ የ1 ወር ደሞዝሽ ለእናትና ለአባትሽ በቂ ነው። አታሽቃብጡ። በአመት ውስጥ አንዴ ለምንድን ነው የማትመልሰው? ለመሆኑ አግብተሻል? ሀገር ያወቀ ሰፈር ያሞቀው ያገባውትን ዓለም እኮ ነው የሚያውቀው እንዳገባው። ከየት ነው ተፈተሽ የመጣሽ? ዝር ቤት ነበርሽ? አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ። ሲያወሩት ይቀላል። እየኖርኩት ነው። እኔ አሁን እየኖርኩት ነው። ኢንቨስት ማረገው ለፋሚሊዎቼ እኔ አንዴ ነው። እየኖርኩት ነው ውዴዋ። አንቺም ኑሪበት። ኢንቨስት ማረገው በአመት አንዴ ነው። ይንትራኒ ተዋ ደስ አይልማ። ቀይር ሌላኔ ምን ነው
ኧረ ይደብራል። ሰርግ ደግሰች እሱን እኮ ነው የምልሽ መስዬ ሀገር ያወቀው እውነቱን ሲነገራችሁ እዚህ ጋር ነው አንቅ የሚያረጋችሁ። ዋጥ አድርጉት፣ በውሃ ሳልፉት።